akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya har'a keessummaa tokko hojii argamna. Keessummaan keenya kuni guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif YouTube chaanaalii Ejjennoo Show irratti keessummaa taatee nu dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Waaqee jaaniin gaagandi. Waaqee jaaniin naas himee bara. Namni si beekaa maqaan keenya. Ayyee hedduu galatoomi. Qaahi Aslam Samiir Naanjaan walalee isaadha. Aslam bakki gaarri nu dura jiru kuni bishaan bareedaa tokko keessa jira achi yaa'u jirra bakki yeroo kun magaalaa Qobbooti. Magaalaa Qobboo irraa hara bahiinsaati. Waaqee jaaniin gaagandi. Waaqee jaaniin naas himee bara. Gaafii jalqabuun duratti Aslam Samiir namni hedduun gama TikTokiin si beekaa viidiyoolee magaalaa irratti walaloo hojjechuudhaan beekamta. Walaloon hedduu miti. Namni hedduun asoo viidiyoo fuulaan mul'atu viidiyoolee magaalaa beeksisuu irratti hedduu jirta. Viizita Oromiyaa yoo jedhan ni danda'ama akka kiyyatti. Kanaaf mee jalqaba walaloo tanatti hojjechuutti maaltu kaasee eessatti yaadni walaloo hojjechuu kun akkamitti yeroo ta'e? Wallahi jalqaba gaafan dura hojjechuu eegalu saayibanuma wajjin waan biyyaa osoo mari'annu haalaataa itti biyya kiyya isaan barsiisu jas akkuma namni kamuu ganda isaa himatee ganda kee himataa ganda kiyya beeksisuudhaaf waan akkasiitiin eegalee gaa akkanatti beekamee atis biyya wal ga'a yaanne namni biyya kana fide oduma joo bal'ate malee an jalqaba biyyumatii yaafi hanguma naannoo kiyyaa nama beeksisuuf ture samboo dallees viizit Oromiyaa eegalee jechuuf irra. Walaloo kana jalqabaa akka hojjette kami? Walaloon magaalaa irratti hojjettu kan jalqabaa kana. Ati ganda walalolchiisuu. No rakkoon qabaatu jalqaba akka hojjette isa kami? Saniin jalqaba hojjedhe magaalaa Harar. Yaa Harar anillee dhageen ture. Walaloon Harar sana hedduu bareedduudha. Haa dhaggeeffatanii dhaggeeffatu. Haa dhaggeeffatanii. Ayyee hanga walaloon Harar ta'e inni jalqaba hojjette isii asirra jirtu tana daawwadhaa. Harar daawwannamee adda bareedinni jiddugala seenaa tabbaa keenyaa sani asirraa ol burqee dura qaroominni teessumti sii baha Hararge isiini jaalatamtuu biyyaa hundi filatani hedduutu jiraata sabaa sablammoonni lammiileen alaatiis hedduudha akkaani keessa deemi ilaalii balbala shananii way bareedina sii Harar teenya sani miskiinaaf dadhabaa ofitti qabanii harrakkatee dhaqee manatti godhanii himaniis waan dhumtu arjummaan isaanii ollaaf ganda hunda walitti yaamanii wajjin buna dhugan taniin arke'anii. Hayyee Aslam Samiir amma eessa jiraattaa maalirra jirta barataadha moo hojjetaadha? Gaafii bareedduudha ani ammaaf Finfinneen jiraadhaa garuu barnootaan yuunivarsiitii Jimmaattiin baradha barnoota miidiyaatiin barachuu jira. Waan hojii ol qabatu yuunivarsiitii Jimmaa jirta? Jimmaatiin jira. Barana waggaa lammaffaadha jechuun dhagee akkas. Waggaa lammaffaadha qe'ee abbaa Jifaar. Qe'ee warra mootii jira. Saniif akkasii faarsitaa walaloo irratti dhageen. Qe'ee warra abbaa Jifaar jira. Hayyee Aslam Samiir iddoon dhaloota keetii eessa? Ani Oborraa Arawaacattiin dhaladhe. Arawaac dirree mizaanaa bakka ja'anitti hin dhaladhe. Amma gaafii afuriin si gaafadhaa. Gaafii tana jechoota gaggabaabaa na deebifta. Kitaabni ati hanga ammaatti kitaabota hedduu dubbiste yaada namni osoo kitaaba hin dubbisne jechoota babbareedaa fi yaada babbareedaa akkasii san burqisiisuu hin danda'u. Kitaabni hanga ammaa dubbiste keessaa kana haalaan jaalatte kitaaba tokko. Kitaaba hedduun dubbisee garuu kitaaba hedduun tole keessaa kitaabni dhiyoo kana eebbisne kitaaba abbaa hawaasaa hedduun jaaladhe yalla. Hedduun tolaasi. Kitaaba Ammaar Sheekamiin. Ammaar Sheekamiin biroo barreesse. Ayyee kitaaba yeroo dhiyootti barreeffame atilleen san dubbistee hanganatti hundusaa dubbistee yaada isaa hubattee jaalachuun kee hedduu nama gammachiisa. Itti aansuudhaan walaleessaa haalaan dinqisiifattu walaleessaa kami? Ijoollee teenya keessaa itti maammeen beecha hedduun dinqisiifadha. Ayyee namni walaloo hojjetu akkaataa itti walaloodhaan nama dinqisiifatan ni beeka. Isallee anillee hedduun jaaladha walaloo isaa akkaataa inni hojjetu. Biyyoota Oromiyaa tana keessa biyyoonni Oromiyaa tun irra hedduun si biyya babbareedduudha namni hedduun jaalata. Biyyoota kutaalee Oromiyaan qabdu kana keessa gandummaafis osoo hin taane biitti haalaan sitti toltu takkaawwan magaalaan haalaan sitti toltu akka magaalaa tami. No namni ni jaalata magaalaa Oromiyaa jaalachuunis ni beeka akkasitti namni hedduun ni jaalata ammoo biyya takka taa haalaan dinqisiifattu jaalattu jira bakka hedduu deemte akkan dhageessi biyyoota kana keessaa biitti haalaan jaalatte takka biyya takka
dinqisiifatee takkaawa hawaasni si tole jechuudha kana. Yaa beeda amma waa hedduu ilaaltaami haala uummataa haala biyyaa maal qilleensaan. Garuu hedduu uummataa walitti dhufeenya interaakshina adda addaa naa uumuudhaan magaalaa qobboo wallaahi hedduun jaaladhe. Osoo sabuuf hin taane dhugumaan qe'eetiyya waan taateef osoo hin taane jechuudha. Wallahi an qobboo ete jeeyyaanne sarbiraas dhugoote wallahi bifa sanii nu jaalachuu guddaa galatame. Asumaanuu bakki interview irraa dabarsu jiru tunis magaalaa qobbooti karaa baadiyyaa keessatti xiqqishoos deemneeti bishaan dooranii yaa'u jirra bakka san dhufneeti hojjechuu jirra. Gaafii shanan keessaa isiin xumuraa laggeen Oromiyaan qabdu keessaa takka kadhee itti haa ta'u kan dhaqanii isaa ta'u bishaan biitii Afrikaa qabdu kana keessaa layni haalaan jaalattu laga kami. Laga Awaash. Laga Awaash itti buutee daawwattee beektaa? Awaash ilaaleetiin jira. Ayyee guddaa galatoomii paartii itti aantu yaa haasooyinu. Atimma yeroo kanatti nama hojjechuu jiru fuulduratti namni waa hedduu sirraa eega. Aslam Sameer gara fuulduraatti walaloodhaan biyyoota Oromiyaa kana beeksisuu irratti hojjechuudhaaf karoora qabdamu gara fuulduraatti wanni hawaasni sirraa eeguu qabu jechuun wanni namni sirraa eegu nama waa hojjetu namni ganaa maal hojjechuu deema namni kun jee yaada maal sirraa eegu hawaasa. Kanuma bakka Oromiyaa beeksisu let's visit Oromiyaan jireenya akka jireenya kiyya keessaa waan takka waan ummata kiyya ibsu aadaa keenya ibsu seenaa keenya ibsu hunda diippilii gabbuune waa hedduu waan nuti harkine caalaa nuti hin harkine irra guddoo akkuma gizee biraa jiru. Akkasitti waan daranuu hojjechuu qabnu waan namni hedduu wal cinaa dhaabbannee wal gargaaruu qabnu hedduu jiraame sana irratti ammallee hojjechuun barbaada itti aansee joornaalaan illee bifa viidiyoo adda addaa akka miidiyaa irra illee sagantaa qabannee waan akkasitti illee yaadaan qaba. Miidiyaan uffanuuf karoora qabdan. Isin wajjin jenne jechuun asumaan maqaa miidiyaattis nuuf himtanii subscribe goonaaf hin jee. Ammaaf miidiyaan nuti qabnu dhugaa dubbachuudhaaf nungeenya agartee akka baay'ina keenya miidiyaan qabnu jechuu dandeessa. Miidiyaan nuti qabnu tokkumaa fi lama kan amma jiru. Miidiyaan takka nu feesisa garuu san keessaa tokko kan amma jiru haala dhaloota kana keessaa waan dhaloota kana fayyadu hojjechuu irratti argamu keessaa dhugatti ijoollee keessaa nama hedduu dinqisiifadhu.